baay'ee immoo iji ijoollee dhiiraa achirraa hojjetamee. Ati akkam ilaaltu? Ani immoo yaa wanni isaan keessa waan jiruuf. Finfinneen handhuura Oromiyaadha miti? Yaa handhuura Oromiyaadha Finfinneen akkuma beekamu. Handhuurittiin eessatti dhaqanii isheen argamu? Akka yaada kootiitti yoona boolee fa'aa taatee yaada. Boolee taattee yaadda? Akkasitti yaada. Maqaan keessan eenyu? Iddoo isaatu. Jaamee qaffaadha isin maatii keessaniif? Maatii kootiif mana xinnaan jedhamaanii haadha kootiif abbaa koo fi ilma tokkicha. Jaalalli ijoollummaa akkam ture haadha warraa keessanii wajjin? Yeroo maraatummaadha. Akkami bara durii sana amma ijoolleen dhiiraa si'anaa isinillee keessaan qabdanii duuba ijoollee shamarranii baay'ee ilaaluu jaallatu jedhama. Jiraa baran keessanii kun? Jiree. Mammaasii abbaa Oromoo akkas jedha. Haadha ilaalanii intala fuudhuu jiru. Bifa isheen ilaallaa, hojjaa isheen ilaallaa, mataa isheen ilaallaa, ilkaan isheen ilaallaa. Yoo isheen natti kofaltee hiriyaa koo biratti na bareechiti kan jedhu tokko. Jirattanii dudduuba laaluun kun? Jira. Isa laaltaniif? Durumaa ijoollummaa kaasee amala akkasii garuu hin qabu. Amala akkasii hin qabu. Mee yoo eessa dhateedhaan dhuurri kan to'attanii yaaddume? Handhuurri ishee akka yaadutti naannoo markaattoo fa'aa keessatti fakkaata. Sirba caaluun jaallattu miti? Maa jibbinare? Aangoo biyya bulchu isinitti kennanii mee akkam gootu akkamitti bulchitu biyya kana? Aangoo doonutti kennanii biyya jaalalaan ka. Hayyee ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment. Egaa Bulloo Entertainmentiin qophiilee bohaarsoo bashannansiisoo baay'eetidha kan inni isin biraan ga'u. Egaa kan argachuuf immoo YouTube chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatina. Egaa amma sagantaa qophii kottaa kolfaa keenyatti itti fufaa. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Ansablee Alamuuti. Turtii gaarii. Hayyee baga nagaan dhuftee? Ishii baga nagaan eedde? Eenyu maqaan kee? Tamasgeen Naggasaan jedhama. Tamasgeen Naggasaa. Tamasgeen jechuun maal jechuudha? Tamasgeen jechuun galata jechuudha. Galataa jechuudha afaan Oromoo. Afaan maaliitiin? Afaan Oromootiin galataa jedhama. Tamasgeen jechuun immoo afaan maaliidha? Afaan Amaariffaadha. Maal afaan Amaaraatiin si waggaa sarree maqaa kee? Yaa yeroo sana maatiin koo yeroo sana jechuudha. Yeroo waan isaa waan hin beekneef baay'een isaanii amaartonni yeroo sana afaan Amaaraatiin yeroo dhaladhe keessa waan fayyadamaniif namoonni naannoo keenyaa sabarri keenya hundumtu ijoollee isaanii waggoota muraasa asitti Oromiffaan moggaafachuu jalqaban malee afaan Amaaraatiin moggaa jechuudha. Sababa kanaatiif kaasee yeroo sana anaanii Tamasgeenaan jedhanii sababa irraatti hundaanii nama moggaasan qabu jechuudha. Anaanii afaan Oromootiin galata isaa jechuudha. Galata isaa jechuudha. Kun immoo riizinii mataa isaa danda'e qaba. Maaliif sababni isaa deemu maatii gorganii isaan nama moggaasanii gaafa dheeraan ofii kooti. Sababni isaa anaanii na dhabanii turan jechuudha. Dhiira dhabanii turanii. Shamarra duwwaa qabu. Shamarran duwwaa qabu jechuudha. Sababa shamarree duwwaa qabanii fi dhuma irratti ani ijoollee maatiin koo ijoollee ja'a waan akkasii qabu. Ani torbaffaa irratti dhaladhe. Sababa kanaatiif hundi isaanii shamarranidha jechuudha warri ja'a hafan. Sababa dhabanii na argatan. Mucaadhumaadhaati? Mucaadhumaadha. Sababa dhabanii na argataniif jecha yeroo sana Tamasgeen jedhanii akka galateeffannaa wayitti waan na argataniif Tamasgeen jedhanii nama gaafatan jechuudha. Baay'ee namatti tola. Eessarraa dhufteeti? Ani Wallagga Lixaa Gimbiirraan dhufe. Gimbii. Gimbii jechuun maal jechuudha? Gimbii jechuun maal hin beeku hiikasaa. Maal jechuudha biyya kee akkamitti hiikasaa wallaaltati? Biyya koodha garuu moggaasa isaa irratti hundaa'e moggaasa waan hin beekneef numan dhagee dhaladhee dhagee. Dhageessee immoo beektuu gimbii jechuun kana jechuudha nama jedhu fa'aa yeroo haasaa. Yeroo haasaa nama hiikasaatti kennee haasoo nama tokko illee nageenya mayoonatti dhagee hin beeku. Baay'ee nama dhiba. Ishii gaaffii lamaffaatti hin darbaa. Yeroo baay'ee dhiironni dudduuba ijoollee durbaa laaloo jedhama maaliifidha? Dudduuba isaanii kan isaan ilaalan yeroo baay'ee dhiironni baay'een dudduuba ijoollee shamarranii gaafa ilaalanii beektaa isteeppaa isaanii ilaalu yeroo baay'ee. Maal isteeppaa? Isteeppaa jechuun boroos hin jedhama yeroo tokko. Yeroo baay'ee gara dudduuba isaanii ilaalanii shamarran baay'ee irraa qabamu. Yeroo baay'ee immoo iji ijoollee dhiiraa achirraa hojjetamee. Achirraa hojjetamuu isaa garuu waan hin beeku qabu. Yeroo baay'ee garuu dhiironni baay'een gara dudduuba ijoollee shamarranii ilaalu. Yeroo baay'ee deemsa isaanii maal isaanii gara dudduuba isaanii gaafa ilaalanii
yaa dudduuba isaanii ilaalanii istaalii isaanii kan isaanitti yeroo hundaa ilaalanii. Haa ta'u akkam ilaaltu? Ani immoo yaa wanni isaan keessa waan hin jiruuf ilaaluun ni jechuudha. Ilaaltaa jechuudha. Maaliif ilaalta kan namaa dhiisii kanuma kiyaasuuf? Kan kooma yeroo baay'ee yaa nama hundaa gara dudduuba isaa ilaaltee jechuun yeroo jaallattu qabda miti ree. Yaa nama hin jaallalle tokko yeroo baay'ee haala dudda ishee duuba ilaalee haala deemsa ishee istaalii ishee maal ilaalee. Fuuteettaay? Ani immoo fuune. Hin fuune? Maaliif amma yoonaatu fuudheen turteeti? Maaliif barnootarra waan hin tureef amma yoonaatti baradheen yaa kana boodatti hin deeman jira nan dhabe garuu. Si barbaadna rakkoo qabu. Gaaffiin itti aanu immoo kan jedha. Naannoo itti amma argamnu kun eessadha? Yaa askoo natti fakkaata. Fakkaata? Askoo jechuun immoo maal jechuudha? Anoon beeku ani iddoo kanaaf haaraa waan hin ta'eef ani illee keessa deemeen baraara. Ati sallee biyya keeyyuu kasaan beektu kan namaa margoota. Kana ture malee askoo jechuun hiikasaan beeku. Hiikasaan beektu. Amma gaaffii badhaasaa si argachiisutti si keessaa qophaa'aadha? Anuma rakkoo tokko qabu. Gaaffii kana si gaafadhu gaaffii shanii si gaafadha shanan isaa deebisnaan kaardii abbaa 25 si guutu. Rakkoon qabu na gaafadhu waan hin beeku nan deebisa. Qophaa'a. Akka jedha karraawwan Finfinnee shanan tokko tokkoon natti. Karraawwan Finfinnee shanan tokko tokkoon Gullallee. Kanarraan fadheera hunda isaa yaadadhu. Sittaafuu kaardii 25. Waan hin beekneef yaa kana seenaa dubbisu na qaba seenaa immoo ammaa kaasee nan dubbisaa seenaa Finfinnee dubbiseenaan booda argachuu danda'a jechuudha. Malee hin beektu. Hiriyaa qabdaa? Hiriyaa? Hiriyaa durbaa? Hiriyaa shamarran hin qabu. Maaliif fuuchuudhaaf karooraan qabdu? Nan dhabeennaa nama siin barbaadattanii. Maqaa kun hojii manaa keenya sii barbaadna. Finfinneen handhuura Oromiyaadha miti? Yaa handhuura Oromiyaadha Finfinneen akkuma beekamu. Handhuurittiin eessatti dhaqanii isheen argamtu? Handhuura isheen iddoo isheetti argamtu garuu jechuudha. Baay'ee isaa Finfinnee keessa waan hin beekneef hin jedhama garuu seenaa irratti Finfinneen handhuura Oromooti handhuura Oromiyaati jedhamee yaadama. Garuu amma yoonaatti sentarii yookiis immoo handhuurri ishee iddoo kana waan jedhamu akka kootti dhaga'een beeku garuu jiraachuu danda'a jechuudha. Akka mee yaadame akka yaadaatti isaatti yaadda handhuurri Finfinnee? Handhuurri Finfinnee akka yaadutti na rakkisa kana yaadi nama rakkisu kun salphaadha. Salphaadha. Akka yaada kootitti jechuudha kun assumptioniidha. Akka yaada kootitti yoona boolee fa'aa taatee yaada. Boolee taatee yaadda? Akkasitti yaada. Ayyee mirga keedha boolee dhattee yaadda. Akka kootti boolee fa'idhee yaada garuu iddoo biraa ta'uu danda'a akka kootti dhagoon. Akka keetti si gaafadhe. Ayyee galatoomii baay'ee si galateeffannaa ulfaadhu kabajame. Atillee kabajame rakkoon qabu gaaffii akkasii gaafachuu keetiif galatoomii. Egaa hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin kottaa kolfaa keenya ammas akkuma itti fufti jira turtii gaarii. Hayyee akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyo. Maqaan keessan eenyu? Iddoosaa Tuulii jedhama. Iddoosaa Tuulii. Iddoosaa jechuun maal jechuudha? Iddoosaa jechuun bakka mucaan isaanii duraa bu'ee gaafa dhaladhu iddoo naa bu'ee kan jedhudha. Iddoo naa bu'ee. Mucaa meeqa fayyadasin maatii keessaniif? Maatii kootiif mana xinnaan jedhamaanii haadha kootiif abbaa koo fi ilma tokkicha. Kanaaf iddoosaa isiniin jedhanii? Hayyee iddoon nuti jirru kun naannoon kun maal jedhama? Naannoon kun akkan qoradhee hubadheetti Askoo jedhama. Askoo jechuun maal jechuudha? Askoo jechuun keessumaan buufadhe malee keessumaan bule malee kasaan aan galle. Kasaan beektan? Dhageessanii beektanii? Dhageessin beeku. Abbaa maatiidha isin? Abbaa maatiiti. Ijoollee meeqa qabdu? 4 qaba. 4 qabdu. Akkami yeroo dura tun fuudhin sana jaalalli ijoollummaa akkam ture haadha warraa keessanii wajjin? Yaa barkiti jaalalli ijoollummaani baay'ee yeroo maraatummaadha. Maal jechuudha? Akka jechuun gaafa ishee jaallatanii jedhanii gaafa hundaa yeroo nyaatanis yeroo adeemanis yeroo rafanis isheenuma yaaduudha. Gaafa teessan gaafa kaatan gaafa ciistan fuuluma keessan dura sin deemaa turte miti? Akkasiidha. Kanarraa kan ka'e. Isin immoo seentu gaaffii jaalalaa isinii dhiyeesse?
Anatu ilaalee barbaadee nama kan baay'ee keessaa filadheen ishee gaafata. Akkami bara durii sana amma ijoolleen dhiiraa si'anaa isinillee keessaan qabdanii duuba ijoollee shamarranii baay'ee ilaaluu jaallatu jedhama. Jiraa baran keessanii kun. Jiree. Mammaasii abbaa Oromoo akkas jedha. Haadha ilaalanii intala fuudhuu jedhu tokkoffaa haadhan ilaallaa, abbaan ilaallaa, amala mucaan ilaallaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo bifa isheen ilaallaa, hojjaa isheen ilaallaa, mataa isheen ilaallaa, ilkaan isheen ilaallaa. Yoo isheen natti kofaltee hiriyaa koo biratti na bareechiti kan jedhu tokko iyyaannaa jechuudha. Ittiin qaana'u yoon fuudheefaa manaa beeku. Ittiin qaana'u kan jedhudha. Kana filannaa. Jirattanii dudduuba laaluun kun isa laaltanii faa fuutanii moo duuba laaluun keenyas jira. Attamitti adeemti, ejjennaan ishee attam tolti, wayyaan attamitti irraa bareeda yookiin uffanni ishee kun attamitti irraa bareeda jennee ilaallee jaallannaa jechuudha. Jira jechuudha kun durumaa kaasee. Durumaa kaasee jira. Waan dargaggoonni keenya amma fidan miti jechuudha. Waan isaan amma fidan miti garuu amma baay'ee keessa bahe malee durumaa jira. Durumaa jira. Durumaa jira. Malee waan amma bahe miti jechuudha. Waan amma bahe miti. Sirba dhaggeeffattu? Sirba ammallee sirba badaan dhaggeeffadhu. Sirba eenyu fa'aa dhaggeeffattanii beektume? Durumaa ijoollummaa kaasee amala akkasii garuu hin qabu. Amala akkasii hin qabu. Cheerchidhaan ayyamanii? Ayyamuutu hin taane miiruma koo keessatti waa'een sirbaan jiru waa'ee waa yaaduu faatu keessa koo na jira. Sammuu waa fageessee yaaduu faa keessa koo jira malee waa'ee sirbuu kalaquu waan garaagaraa nama dhaggeeffachuuni isa ijoolleen weeddisaa darban bara ijoollummaattis beekaa hin beekan. Ayyee aannoorri Finfinnee aannoorri Oromiyaa Finfinneedha jedhama. Mee aannoorri ittiin eessatti dhaqanii isheen argamtu eessadha? Aannoorri Oromiyaa Finfinneedha jechuun yaa'u akkuma seenaatti dhaga'utti. Aannoorri ittiin immoo eessa dhattanii yaaddu magaalaa Finfinnee keessaa? Magaalaa Finfinnee keessaa iddoo akkasiiti waan jedhu adda hin baafne garuu walii magaalaa. Adda baasaa yaada mee yoo eessa dhatteedha aannoorri kan ta'ettanii yaaddu mee? Aannoorri ishee akka yaadutti yaa'u naannoo markaattoo fa'aa keessatti fakkaata. Markaattoo sitti fakkaata aannoorri Finfinnee? Akkasumatti fakkaata. Ayyee. Akka yaada kootiitti jechuudha. Akka yaada keessanii. Shamma gaaffii badhaasaatti dabarraa. Gaaffii nama isin gaafadhu yoo badhaastan badhaasa kaardiitu isinii kennama. Qophaa'uudha. Akkas jedha. Karraawwan Finfinnee shanan beektu? Hin beeku. Yaaltani? Yaalus. Yaalus. Yaala? Yaalus. Finfinneen amma naaf yaa'u dhimma biraa fi reefuu takkaa dhufuu qoodha waan fedhe waan ta'eef. Keessummaadhaas hin Finfinneedhaaf? Keessummaadhaan. Ayyee baay'ee isin galateeffannaa galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa. Ishee ulfaadhaa. Ayyee. Ayyee abbaabaa akkam jirtu? Jirra. Jirra. Nagaa keessanii? Wayyu magaarii. Gaarii. Eenyu maqaan keessan? Maqaan kiyya Haayiluu. Haayiluu eenyu? Haayiluu Tullu. Haayiluu Tullu. Haayiluu jechuun maal jechuudha? Haayiluu jechuun maal jechuudha? Haayiluu jechuun maalirraa akkasanii isinitti moggaasan haayiluu maal jechuu barbaadaniitu maatiin keessan isinitti manii hin beekan? hin beekan. Hin beekan Haayiluu jechuun yaani miti hin beekne maqaan kiyya garuu Haayiluu. Namumti ittiin isin waamee fawwaattu malee eega isaan beektan? Hin beekne. Hin beektan. Amma naannoo kamidha kan nuun jiru maal jedhama naannoon nuun jiru kun? Naannoon nuun jiru kun maal jedhama? Naannoo nama jirru garuu saasisa don taane Iyyaasuu Xamadii akkabaabiidha. Iyyaasuu Xamadii. Iyyaasuu Xamadii. Iyyaasuu Xamadii moo Askoo jedhama? Askoo. Askoo jechuun maal jechuudha eega isaa beektu? Askoo jechuun katamaadha. Hiikasaa hiikasaa. Hiikasaa katamaa jechuun beeka malee hin beeku. Malee eega isaan beektanii? Maatii qabdu? Maatii qabna. Maatii jechuun haadha warraa ijoollee qabdu? Qabna. Qabdu ijoollee meeqa qabdu? Ani ijoollee gara 5. 5. Haadha manaa keessanii wajjin duriitu waliin fuudhin tura jaalallisi waliif qabdan akkam ture? Inni shagguma ture kaawwamitti walumaan doorre. Walumaan doorre. Walumaan maal taana? Walumaan doorre eega jammarre jechuudha. Isin moo seetu sinii dhiyeesse gaaffii jaalalaa duratu waliin fuudhin dura? Gaaffii jaalalaa. Isintu jaallatee itti mate moo seetu sin itti mate? Akka walumatti dhufne nuti erguma tokko walitti dhufne. Akkamittiin mee nutti maamee akkaataa isaa? Akkaataan isaa majammaraa garuu dhiiratu dubartii fuudha. Manatti argattaniitu kan isin fuutan?
Akkam ture jaalalli yeroo sanaa ammoo miira akkamii fa'aa qabduuf turtan? Edda dhaqanii raawwatanii hoggaasanii zimdeenii raawwanneet warra ofii namaa kadhataa abbaan ofii haati ofii hin jiru zimdeenii raawwatanii dhaqanii raawwatanii nuu kadhatanii nuu kadhannaan walitti Isin diddeefaa isin rakkisne isinitti heerumu. hin rakkine. Lafti tola isin jette? Maadirree giddeeta dhaqa abbaa fa'a. Hiddee abbaa fi haati hin kennu. Haati bakka jaalatetti kenniti abbaanis immoo bakka jaalatte heerumsiisa. Garuu hoggaasa walitti dhufuun hin jiru. Ituu isaan argin mana isaanitti argattani? Oduu wal bira hin gahin majammara moggaa tokko ta'u jira yeroo baay'eetu jira kadhatanii. Eessarraa dhuftanii isin? Eessa dhabii keessan? Biyya sirraa Eessa? as kun dhiyoodha keenya. Eessa? Muloo. Muloodha. Muloo? Muloo jechuun maal jechuudha? Muloo jechuun biyya ka. Biyya maal jechuudha immoo maalirraa dhufe hiikisa? Hiikin isaa tulluu qabas waa hunda qaba. Isarraa dhufe? Ayyee. Ammatu guyyaa tokkoof aangoo biyya bulchu isinitti kennanii mee akkam gootu akkamitti bulchitu biyya kana? Aangoo doonutti kennanii biyya jaalalaan ka. Hin dandeenya jaalala. Maal gochuu barbaadu mee Oromiyaadhaaf? Oromiyaadhaaf. Aangoo isinitti kennanii? Aangoo nutti kennanii biyya keenya nagaa goonee astabaabarree gaarii kan illee wallolee araarsinee deeminee raawwannee hunda astamaamnee bulchuu dandeenya. Sirban dhaggeeffattu mee sirba durii keessaa maal fa'aa yaadattu? Yeroo ijoollummaa keessanii? Gisee ijoollummaa gisee ijoollummaa baay'eedha ka. Mee isa keessaa tokko nu jedhame? Baay'eedha ka. Tokkuma nu jedha isa baay'ee dhiisaati tokko keessaa waan jaalattan nu jedha. Inni irraanfanna sammaa. Maal yaadadha akkamitti irraanfatama waan dur dabarsan? Irraanfatama. Irraanfatama gahee gaama bakka. Kanammoo? Kanammaatu sirbi jira. Mee maal yaadattu kanammaa immoo? Sirba caaluun jaallattu miti? Maa jibbinaree? Mee sirba isaa keessaa amma maal beektu? Maal beektu sirba caaluu keessaa? Irraanfanne gaama. Irraanfattanii? Ayyee galatoomaa baay'ee sin jaallannaa baay'ee sin kabajnaa ulfaadhaa. Hayyee egaa hordoftoota daawwattoota keenyaa qophiin bulloo intarteementii irraa kana fakkaata ture gaaffii keenyatti itti bashannanaa irraas bu'aaraa barachaa akka turtan abdii qabna. Egaa daawwattoota keenya karraawwan Finfinnee shanan nutti maalanii jennee gaafanne nutti himuu hin dandeenye isiniif deebisaa turtii gaarii. Karraawwan Finfinnee shanan tokkoffaan karra qirxii daandii Finfinnee irraa gara kaabaa geessu inni lammaffaan karra qoree daandii Finfinnee irraa gara kibba lixaa Jimmaa geessu. Inni sadaffaa karra alloo daandii Finfinnee irraa gara walloo dassee geessu. Inni afuraffaa karra qaallittii daandii Finfinnee irraa gara bishooftuu adaamaa geessu. Inni shanaffaan karra gafarsaa daandii Finfinnee irraa gara dhiyaa geessudha. Egaa hordoftoota bulloo intarteementii qophiileen keenya kottaa kolfaarraa kana fakkaata ture. Nu daawwachuudhaan waan duukaa turtaniif isin galateeffannaa. Ogeessi kaameeraa keenyaa Amaanol Waaqturaa ture. Ansabilii Alamuun ture. Torban immoo qophii kottaa kolfaarraa walitti deebinaa turtii gaarii.